Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyya qaqqaalii guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu akkam jirtu isiniin jechaa irra deebinee dhufnee jirra isiniin jenna. Akkasumas warri irra deebiidhaan gara YouTube chaanaala keenyaa dhuftan galatoomaa isiniin jenna. Warri har'aan tana jalqabaaf dhuftan sabaaddiin Oromaan akkasuma like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Har'aan tana immoo akkaataa karaa salphaadhaan email.com keessan irra seentanii paaswordii Facebookaatii fi paaswordii TikTokii fi paaswordii adda addaa kan ta'e itti argachuu dandeessan isin agarsiisa. Gaggabaabsee isin agarsiisa. Ammoo emailii keenya irra seenuu qabnaan isin jaa emailii keenya emailii namni hin beekne hin jiru. Emailii keessan kanarra ni galtanii karaa salphaadhaan akkaataatti paaswordii Facebookiidhaa argachuu dandeessaniin isin agarsiisa. Amammoo nafaana turaa isiniin jaa mallattoo bakka profaayilaa tanarratti tuyne eegaa akkasitti tuyne maaneejar yoor Google account kan jedhu kanarratti tuquu qabna. Eegaa akkanatti isa kanarratti gattuyne isan kanaa sarkifna jara keenya ni agartanii miti kanatti irraa sarkifna akka sarkifne security mata duree security kan jedhu kanarratti cuqaasuu qabna. Eegaa akkanatti irra cuqaasne ol harkifne jennee paaswordii maanaajar kan jedhu kanarra cuqaasuu qabna. Eegaa akkasii ol harkifne eegaa akkatti irratti gadi tuyneen boodatti paaswordii waan adda addaatiin baname hunda isaa tokkumaa sitti agartan kanatti nuuf fidaa jira. Hatta paaswordii TikTokiidha, kan Facebookii, kan Google accountiidha, waa hunda kan Facebookaa qabatee dhufa. Ammammee fakkeenyaaf kan Facebookaa kana laaluudhaaf irra gattuyna Facebookaa. Amammoo maal jechaa jira peer numberii finger kana bani ja'aa jira qubaanii basmaa akkasitti banee jira. Ishaaraa qubaa yoo ta'e qabaan bantanii yookaan lakkoofsaa ta'e lakkoofsatti naqattanii amammoo kunoo akkanatti jara keenya kunoo isiniif baasaa ifaa akkanatti kunoo paaswordiin waa cufaatu keessa jirtiin isiniin jaa. Akkasii warri paaswordii Facebookaa eessaan akka baafattanii dhabdan marti keessanuu karaa salphaadhaan baafachuu dandeenyi. Kanaaf hanga barnoota karaa biraatiin walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jenna.